darbaa dhibee ulfaataadha jettanillee Waaqayyo fayyisee darbaa. Waaqayyo waan hundumaa gochuu hin danda'a. Kanaaf Waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'u kana hin waaqeffanna waliin taaneetu mata duree gabaabaa nama gaarii godhuuf gaariin hin ta'a kan jedhu mata duree gabaabaa ergan sagalee Waaqayyoo ergaa isinitti dubbadhee booddee Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyo hidhaa keessan in hiika. Waaqayyo seenaa keessan hin geeddara amanaa. Waaqayyo waan dinqii hin godha amanaa. Waan gaarii godhi ati malee, qajeelummaa qabaadhu malee, Waaqayyoon duukaa bu'i malee, Waaqayyoon amanadhu malee, Waaqayyoon fuulduratti waan gaarii yaadii godhi, waan gaarii hojjedhu malee Waaqayyo gooftaan si wajjin hin ta'a. Waaqayyo si milkeessa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa namni hundumtuu milkaa'ina barbaada. Namni hundinuu milkaa'ina barbaada. Namni hundumuu eebbifamuu barbaada. Garuu akkamitti akka milkaa'u, akkamitti akka milkaa'ina argatu namni baay'een isa kana hin beeku. Kanaaf milkaa'inni karaa kam akka ta'e sagalee Waaqayyoo nutti himaa. Karaa kam milkaa'u akka dandeenyu, karaa kam eebbifamuu akka dandeenyu. Namni waan gaarii godhe, namni waan gaarii hojjetu, namni waan gaarii dalagu, namni jireenya isaa keessatti waan gaarii yaadu waanuma gaariitu isa eega. Kanaaf amaan keessa kee jira yoo ta'e, jallinni keessa kee jiratu yoo ta'e baasisa. Waaqayyoon fuulduratti waan gaarii godhuu yaadi. Kanaan dura namarratti waan hamaa yaaddetti ta'e ejaa namni si miidhe yookiis immoo ejaa miidhamteef waan hamaa yaadda yoo ta'e hamaa hamaan hin deebisinaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf jireenya keenya keessatti waan gaarii gochuun waan gaariitu nuuf ta'a. Waaqayyo nama waan gaarii godhu waan hamaarraa isa oolcha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ergaa kana qabadhaa. Waaqayyo nama waan gaarii godhu waan hamaarraa isa oolcha. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo lafa tokko nan dubbisa akkas jedha. Iyyaasuu boqonnaa 1:5 akkas jedha. Bara jireenya kee hundumaatti namni si dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Musee wajjin akkuman ture si wajjinis nan ta'a. Ani sin dhiisu, sin irraanfadhus. Biyya ani siif kennu abboota keef kakadhes akka isaan dhaaltan waanan godhuuf cimi jabaadhu. Seera Musee garbicha koo si abboome hundumaa eeguudhaafis of eeggadhu. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatuuf isa irra gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Halkanii fi guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akka wal sii qajeelutti, wanta ati gootus akka wal siif qixxaatutti, wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhii eegi. Ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjin waanan jiruuf cimi jabaadhu hin sodaatin. Ani hin nahin jedhee si hin abboomneree jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Daqiiqaa xiqqoo ishee galateeffannu. Waaqayyo abbaa keenyaa, mootii waaqaa fi lafaa hunda kan dandeessu, ardiif samii, yaa Waaqayyo samii ol gararraa kan akka kee kan hin jirre, yaa Waaqayyo gooftaa maccaa, jiraataa jiraattotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoob, waaqa raajotaa, waaqa moototaa, galanni ulfinni waaqaaf lafa irratti siif haa ta'u. Ejaaf gocha keef tola kee arjummaa kee jaagaarummaa kee maqaan kee bara baraan haa mo'u. Ati nama moosista. Ati nama yaa Waaqayyo gooftaa gargaarte karaa hundumaa gara waan gaariitti geessita. Namni ati hin gargaarre yaa Waaqayyo eenyumtu gargaaruu hin danda'u. Namni ati hin fayyifne eenyumtu fayyisuu hin danda'u. Karaa kee yaa Waaqayyo gooftaa fayyineerra. Karaa kee yaa Waaqayyo hiikamneerra. Karaa kee yaa Waaqayyo darbineerra. Karaa kee yaa Waaqayyo ceeneerra. Karaa kee yaa Waaqayyo gooftaa waan gurguddaa arganneerra. Kanaaf si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa ammas guyyaa kanatti
yeroo kanatti sa'aatii kanatti nama si barbaadutu jira, nama si kadhatutu jira, nama gaaffii qabutu jira, nama hibboo qabutu jira, nama yaa Waaqayyo gooftaa garatti garagalu wallaalee waan godhu wallaalee rakkatutu jira. As keessaa nama tokko biraan darbiin, nama tokko toon qaqqabiin, nama tokko toon fayyisin, nama tokko toon gargaarin, nama tokko too hidhaa isaanii kenn biraan darbiin yaa Waaqayyo. Na biraan darbiin kan jedhu yaa Waaqayyo as keessa jira. As keessa jirti obboleettii koo, obboleessa koo, garboota kee dhiiraaf dubartii biyya keessa biyya alaa kaabatti kibbatti baatti lixatti golee isaan jiran keessatti harki keessaa naa qaqqabu, hafuurri keessaa naa qaqqabu, ayyaanni keessaa naa qaqqabu, sagaleen keessaa naa qaqqabu, dubbii keetiin yaa Waaqayyo gooftaa nama baay'ee kaafte, du'aa baay'ee kaafte, cabaa baay'ee wal'aante, yaa Waaqayyo dukkana keessaa gara ifaatti yaa Waaqayyo gooftaa namoota baay'ee fidde har'as Waaqayyo dukkana keessa kan jiran, hidhaa keessa kan jiran, hidhaa rakkinaa keessa kan jiran, hidhaa du'aa keessa kan jiran, golgamanii kan jiran, dhokatanii kan jiran, yaa Waaqayyo wanti garaagaraa kan isaan dhokse ayyaanni kee hin mul'isa, hafuurri kee hin mul'isa, sagaleen kee hin mul'isa, aangoo du'aa cabseen nama baasa, humni sagalee keetii maqaa Yesuusiin lafa isaan jiranitti, bakka isaan jiranitti, kaabarra kan jiran, kibbarra kan jiran, fagoorra kan jiran, biyya hambaa, biyya adda addaa, biyyoota arabaa garaagaraa keessa kan jiran, yaa Waaqayyo amma hafuura keen, amma dubbii keen, amma sagalee keen haa bahan, bahuu haa jalqaban, hiikamuu haa jalqaban, fayyuu haa jalqaban, jijjiiramuu haa jalqaban. Jecha kana duukaa, kadhannaa kana duukaa kan jiran baay'een isaanii yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kana dhaga'anii utuu hin fayyin hin hafiin maqaa Yesuusiin seenaan isaanii kan geeddarame, haalli isaanii kan geeddarame, jireenyi isaanii kan geeddarame, bifti isaanii kan geeddarame haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Nan kadhadha yaa Waaqayyo, sin kadhadha yaa Abbaa, sin kadhadha yaa Yesuus. Hin dandeessati, hunduma dandeessati, hunda gochuudhaaf amanamaadhati yaa Waaqayyo. Ilaa amma nama tokkotu jira, nama hidhamee jirutu tokkotu jira, nama keessi isaa jireenyi isaa hafuurri isaa hidhamee yaa Waaqayyo gooftaa garatti garagalu wallaalee tokkotu jira. Nama kanaafan kadhadha, nama kanaafan kadhadha, nama kanaafan kadhadha. Harki kee hiiku, harki kee du'a oolchu, harki kee yaa Waaqayyo gooftaa macca ulfina kee irratti mul'iste yaa Waaqayyo nama kana baasuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Nama kana hiikuun nama mana hidhaa, nama yaa Waaqayyo gooftaa hidhaa keessatti rakkatu, nama yaa Waaqayyo mana ormaa keessatti rakkatu, nama yaa Waaqayyo garatti garagaru wallaale kan maqaa Yesuusiin ilaali, ilaali yaa Waaqayyo. Ani si duraan bu'a, si fuulduraan deema, sin gaggeessa, ani sin cimsa, dura keetii danqaraa kaasee, loosaa kaasee, cuufaa banee sin deemsisa. Akkuma jettee Qeeroositti dubbatte har'a nama tokko namatti balballi cufame fin kadhadha, nama jireenyi itti dukkana'e fin kadhadha, nama seenaansaa jireenyi isaa yaa Waaqayyo gooftaa maccaa qabamee jiru, yaadni isaa, lubbuunsaa, hafuurri isaa dhiphatee jiruufan kadhadha. Maakaa toora laadiikaa poora laba jene medina maganda በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም yaa Waaqayyo milkaa'uu kan dadhaban, baroota baay'ee hojjetanii, waggoota baay'ee hojjetanii milkaa'uu kan dadhaban, du'a kan ofirratti murteessan, badii kan ofirratti murteessan, waa'een koo gatiin qabu jedhanii kan abdii kutan, seexanni kan abdii kutachiise, biyyi lafaa kan abdii kutachiise, yaa Waaqayyo warree abdii dhabaniif hin kadhadha. Magaalaa duura laba saantorra laba diyaa, veelee bejene megaadiyaa, eessa jirta yaa nama Waaqayyo, eessa jirta yaa obboleettii koo? Waaqayyo gooftaan si yaadata. Barri kee, barri dhuftu, barri fuula kee dura jiru kun, guyyaan fuula kee dura kun jiru kun ulfina baatee gara kee dhufa, ayyaana baatee gara kee dhufa, dibata baatee gara kee dhufa. Eessa jirta? Waaqayyoon fuulduratti hameen jedhi hin amanta yoo ta'e jireenya keerraa Waaqni ba'aa fuudhee darba, Waaqni rakkoo fuudhee darba, waanjoo keessa ulfaataa san, rakkoo keessa ulfaataa san, gaaffii keessa ulfaataa san Waaqni furee darba. Raabaaluu raabaa saandara labadiyaa. Abbaa si haa galatu, Waaqaaf lafarratti maqaan kee ulfaatu. Namni tokko namni hiikamu as keessaa jira, namni tokko namni fayyu as keessa jira, namni tokko namni Waaqayyo gooftaan seenaa isaa dubbisu galmee isaa ilaalu jira, galmee isaa fuudhee Waaqayyo namni tokko namni fuula duratti Waaqayyo gooftaan galmee isaa dabarsu jira. Raalaba duunamaa saandorra labadiyaa veelee deddeebiee gilooroo lobodono mogaadiyaa ana jedhi Waaqayyo gooftaan maccaa in amanta yoo ta'e jireenya kee irratti ammumayyuu
Waaqayyo hiikumsa guddaa ta'eera. Hiikumsi guddaan ta'eera. Fayyinni guddaan ta'eera. Nagaan guddaan ta'eera. Maaraa laaba duuna maasaantoo vaalaa diikaa poorraa laadiyaas eevelee jeeniyaas. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Deebi'ee waan an kadhadhuu fi Hafuurri Waaqayyoo gaa nu jajjabeessa. Hafuurri Waaqayyoo nu gaggeessa. Kanaafiyyuu Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamaa hundumti keessanuu Hafuura Waaqayyoo keessa taa'aa dhaggeeffadhaa. Sagalee dhaggeeffattan, faarfannaa dhaggeeffattan, lallaba dhaggeeffattan, kadhannaa dhaggeeffattan. Waaqayyo gooftaan maccaa keessaan darbee sin fayyisa. Keessaan darbee Waaqayyo gooftaan sagalee isaatiin Waaqayyo si qaqqaba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Wanta gaarii goota yoo ta'e Waaqayyo hamaa biraas dabarsa. Hamaa bira si dabarsa. Du'a si oolcha. Badii si oolcha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Gaafa tokko Waaqayyo Museetti dubbatee Museen erga du'ee booddee Iyyaasuudhaan akkas jedheen. Bara jireenya kee hundumaattuu jedheen Waaqayyo. Bara jireenya kee hundumaattuu namni si dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Musee wajjin akkuman ta'e si wajjinis nan ta'a jedheen. Yoo Waaqayyo nama faana ta'e malee, yoo Waaqayyo nama gargaare malee milkaa'inni hin jiru. Qabadhaa. Yoo Waaqayyo si milkeesse malee milkaa'inni hin jiru. Namni milkaa'a jedha. Namni addunyaan hundumtuu milkaa'inaaf fiiga. Milkaa'inaaf kaata. Iddoo milkaa'inaa gahee milkaa'inaaf kana booddee nagaa jedhee kan taa'e hin jiru. Hundumtuu addunyaan kun milkaa'inaaf kaata. Ituma kaatuu baay'eensaa dhaqee du'ee biyyootti dabalamee hafa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Keenya garuu sanaa oli. Milkaa'inni keenya sanaa oli. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Namni gaafa mana ijaarrate milkaa'eera jedha. Milkaa'ina. Namni gaafa fuudhee tidaariitti gale milkaa'ina jedha. Bakka milkaa'ina lakkoofne hin finnu. Milkaa'ina jireenya keenya keessatti gaafa fuune, gaafa mana gaarii ijaarranne, gaafa konkolaataa bitanne, gaafa bakka waan biyya lafaa kanarratti waan tokkonnaa barbaannu tokkonnaa darbin tokko dhufaa tokkonnaa darbin tokko dhufaa tokkonnaa darbin tokko dhufaa milkaa'inni egaa hin dhaabbatu iddoo ga'e. Namni baay'een isaa egaa milkaa'ina waan barbaaduuf milkaa'ina sana bira gaafa ga'u tokko bira naa ga'u tokko bira darba tokko bira naa ga'u tokko bira darba milkaa'ee kan xumure garuu hin jiru. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Har'a milkaa'ina isa dhumaa bira akka itti geessuuf Waaqayyo gooftaan si gargaara. Kanaaf si wajjin Waaqayyo yoo jiraate hin milkoofta. Yoo Waaqayyo si wajjin jiraate milkaa'ina argatta. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Iyyaasuu faana Waaqayyo akkas jedheen waadaa gale. Waaqayyo kakuu galeef. Waaqayyo isatti dubbate. Maal jedheeni? Si wajjin ani si wajjin waanan ta'uuf yookiis immoo si wajjin nan ta'a waan jedheef Waaqayyo milkaa'ina Iyyaasuutiif akka godhu isaaf kakate. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ani sin dhiisuu jedheen Waaqayyo. Ani sin irraanfadhu jedheen. Egaa kan nama milkeessu sagalee isaati. Kan nama milkeessu Waaqayyo nama wajjin ta'uudha. Kan nama milkeessu Waaqayyoon dhaga'uudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf milkaa'inni maal keessa jira? Yoo jenne inni tokkoffaan inni jalqabaa Waaqayyo nama wajjin ta'uudha. Waaqayyo nama wajjin ta'uu baannaan milkaa'inni hin jiru jechuudha. Lolatti yoo baane immoo amna yoo daldaalle bu'uufachuu hin dandeenyu. Yoo hojjanne milkaa'uu hin dandeenyu. Yoo Waaqayyo nu wajjin jiraate garuu milkaa'inni jira jechuudha. Milkaa'uu barbaaddaa? Egaa Waaqayyo ani sin irraanfadhu sin dagadhu si wajjin nan ta'a jedheeniiti. Biyyaan siif kennus abboota keetiif kakadhe sanas akka dhaalaniif akka gootuuf egaa ati maal godhi jedheen Waaqayyo cimii jedheen. Jabaadhu jedheen. Cimi jabaadhu seera Musee garbichi koo si abboome hundumaas eeguudhaaf of eeggadhu jedheen. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatuuf isa irraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatini jedheen. Milkaa'inni egaa jireenyi namaa gaafa wal qixxaateedha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo wanta ati gootu hundumtuu akka wal siif qixxaatuuf milkaa'ina jechuudha. Gaafa wanti hundumtuu wal namaaf qixxaate milkaa'ina jechuudha.
Kun immoo kan siif dhufu yoo ati natti cimte, yoo ati sagalee kootti jabaatte, yoo ati seera koo eegde, yoo ati abboommii koo eegde, yoo ati ajaja koo eegde kun siif ta'aa jedheen Waaqayyo. Kun siif hin raawwataa jedheen Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf ati eessa jirta? Waaqayyotti cimaa jirta moo Waaqayyoorraa akka garagaltee Waaqayyoorraa duubatti deebitee jirta? Waaqayyoorraa amantii dhabdee jirta ta'e. Waaqayyo gaa kan inni sirraa barbaadu akkasatti cimtuudha. Akkasatti jabaattudha. Akkasirratti bu'uurtee Waaqayyoon gooftaaf duukaa buutuudha. Kanaaf Iyyaasuudhaan cimii jabaadhu jedhan Waaqayyo. Cimi jabaadhu. Seera koo abboommii koo hundumaa eeguudhaaf isarraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatiin jedheen. Qaxxi jedhee deemee soroorii deemi jedheen Waaqayyo. Soroorii deeminaaf ati yoo soroortee deemte, ati yoo isa kana soroorsite, isarra buute, bitaan mirga kee jechuu baatte, oliif gadi jechuu baatte, isaan siin jedhu yoo dhageesse ani si wajjin nan ta'a jedheen. Egaa Waaqayyo akka cimnu barbaada. Akka jabaannu barbaada. Seera isaatti, dubbii isaatti, sagalee isaatti, kadhannaatti akka jabaannu barbaada Waaqayyo. Iddoo dhaqxu hundumaatti akka wal siif qixxaatu waan ati gootu hundumtuu akka siif guutuuf egaa isarraan jallatiinii jedheen Waaqayyo. Har'a yaa misiraachi. Waaqayyo nama baay'ee milkeessa. Waaqayyo nama baay'ee milkeessa. Warra waan gaarii godhan Waaqayyo milkeessa. Mata duree kun dagatina. Warra waan gaarii godhan, warra waan gaarii hojjetan Waaqayyo in milkeessa. Warra waan gaarii godhan jechuun warra seera Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo irraa bitaan mirgatti hin jallanne, warra sagalee Waaqayyoo eegan jechuudha. Warri waan gaarii isaan eegan. Warra sagalee Waaqayyoo dhaga'anii hojiitti hiikan. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Halkanii fi guyyaa waa'ee isaa yaada. Karaan kee akka siif qajeelutti jedha. Karaan kee akka siif qajeelutti wanta ati goote akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhii eegi jedheen Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo dhaqxu hundumaatti si wajjin waanan jiruuf cimi jabaadhu. Hin sodaatin hin jedhee jedha. Egaa fira koo Waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo na wajjin jira. Waan na wajjin jiruuf nan milkaa'a. Waan na wajjin jiruuf galaanni duraan dhaabbatu. Waaqayyo isa wajjin waan jiruuf galaanni Yordaanos fuula isaan dhaabbanne. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Har'a Waaqayyo si wajjin ta'a. Keessumaa bara kana Waaqayyo si wajjin ta'a. Kana booddee wanti si dura dhaabbachaa ture. In dabartu wanti siin jechaa ture. In ceetu wanti siin jechaa ture. Waaqayyo waan si wajjin ta'uuf bara kana Waaqayyo waan si gargaaruuf Waaqayyo gooftaan ani sin gargaara si wajjinan ta'a waan jedheefi ati hin dabarta. Eebba keetti dabarta. Milkaa'ina keetti dabarta. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Mee namni tokko nan darbaa jennu afaan. Milkaa'ina kootti nan darba jedhe. Waaqayyo ammumaarraa kaasee jechati dubbattu fa'aan Waaqayyo milkaa'ina keetti si dabarsa. Nagaa boqonnaa guddaan mana kee keessatti gabiin guddaan hin ta'a. In amanta yoo ta'e Waaqayyo sagalee kanaan nagaa guddaa gabii guddaa mana kee keessatti jireenya kee keessatti laphee kee keessatti Waaqayyo gabii guddaa uuma. Nagaa guddaa dhangalaasa. Roolaadaa namaas. Maqaa Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf sababni Iyyaasuun saba kana fuudhee gara biyya dhaala isaaniitti isaan geesse isaan milkeesse maalidha yoo jenne Waaqayyoon isa wajjin ta'uudha. Waaqayyoon dhaga'uudha. Waaqayyoon dhaggeeffachaa deemuudha. Waaqayyoon dhaggeeffachaa yoo deemte, Waaqayyoon dhaga'aa yoo deemte, waan Waaqayyo si dubbatu gochaa yoo deemte hin milkoofta har'ayyuu boruyyuu milkaa'inni fuula kee dura jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ።
Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa jajamu. Kanaaf cimii jedheen Waaqayyo. Akka inni cimu barbaade, akka inni jabaatu barbaade. Daani'eel boqonnaa lakkoofsa 3 irraa yoo dhattanii dubbistanii sababni milkaa'u yookiis immoo ooluu Daani'eel waan biraa miti. Waaqayyo waan isa wajjin jiruufi. Daani'eel boolla leenci keessa jirutti darbatamee kan Waaqayyo isa oolcheef, kan Waaqayyo isa miliqseef seenaa Daani'eel hin beektu. Waan biraa miti. Daani'eel nama hafuura qajeelaa qabu waan ta'eef. Hafuura qajeelaa qabaadhu. Hafuura dhugaa qabaadhu. Waaqayyo gooftaan hamaa hundumaatti, balaa hundumaatti si oolcha. Rakkina hundumaatti si oolcha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Daani'eel kun hafuura hundumaa irra caalu waan qabuuf addumaan baay'ee warra mataa ta'an, warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaa irraa isa dhaabuu yaade jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqni egaa hafuura qajeelaa qabda yoo ta'e Waaqayyo waan guddaarra si dhaaba. Hafuura qajeelaa qabda yoo ta'e, waan gaarii goota yoo ta'e, keessa kee wanta gaariitu jira yoo ta'e, yaada gaariitu sagalee Waaqayyoo jira yoo ta'e, Waaqayyo gooftaan waan guddaarra si dhaaba. Daani'eliin akkas ta'e. Daani'el nama qajeelaa waan ta'eef, Daani'el nama kadhataa waan ta'eef, Daani'el nama hafuura qajeelaa qabu ta'ee waan argameef, hafuurri isa keessa jiru immoo kan warra kaanii, kan warra sobdootaa caalee waan argameef. Daani'el maal gochuu barbaade mootichi Daariyoos? Maal gochuu barbaade? Mootummaa isaarra irratti aangoo laachuufi barbaade, aangoo kennuufi yaadee jedha. Aangoo isaarra kaa'uu barbaadee jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maal beektaa waan Waaqni irra si kaa'uudhaaf yaade? Maal beektaa Waaqayyo iddoo si qaqqabsiisuudhaaf yaade? Ati yaada Waaqayyoo qabaadhu. Ati sagalee Waaqayyoo qabaadhu. Ati dubbii Waaqayyoo akka inni jedhutti deddeebi'i malee Waaqayyo waan guddaarra si dhaaba. Waaqayyo ulfinaan si dhaaba. Waaqayyo boqonnaan si dhaaba. Waaqayyo gammachuun si dhaaba. Garuu keessa kee wanti hamaan jira taanaan hin ta'u. Waan hamaatiin Waaqayyo waan gaariirra nama hin dhaabu. Waan gaariidhaan Waaqayyo gooftaan waan gaariirra nama dhaaba. Waanuma gaarii ati yaadduuf, waanuma gaarii ati barbaadduuf tariitii rakkinni sitti baay'achuu danda'a. Qormaanni sitti baay'achuu danda'a. Gaaffiin sitti baay'achuu danda'a. Garuu baay'achuu gaaffii keetiif, baay'achuu rakkina keetiif Waaqayyo gooftaan guyyaa qaba. Yeroo qaba. Sa'aatii qaba. Sa'aatii isaatti hin dhufa. Rakkina keef, gaaffii keef furmaata laata. Haa ta'uutii garuu waan qoramteef Daani'eliin qorame. Daani'eliin qorame. Nama hafuura qajeelaa ta'ee argamuyyuu malee, nama qajeelaa, nama waan gaarii godhu ta'ee argamuyyuu malee Daani'eliin qorame. Hin qorame. Qormaata hamaa seexanni isa qore. Akka nyaatamuuf boolla leencaatti gaafa darbatamu Waaqayyo immoo nama hafuura qajeelaa waan ta'eef qabu waan ta'eef, nama keessa isaa qajeelummaan guute, keessa isaa gaarummaan guute waan ta'eef afaan leencaa luugame, afaan bineensaa luugame Waaqayyo isa bulche. Warra isaan Daani'eliidhaan dabarsanii kennan, warra Daani'eliin gurguran, warra Daani'el irratti hammina yaadan garuu maatii isaanii duukaa mootichi waamsisee yaamsisee akka isaan boollicha leencaatti darabee isaanii darbataman taasise. Gaafa sana qilleensa irratti ciruu jalqabe leenci. Waaqayyo gooftaan maccaa diina kee isa si kassasu, isa duuba kee kaatu, ituu ati waan gaarii gootu, ituu ati waan gaarii yaaddu isa duuba kee kaatu Waaqayyo gooftaan
akka si biraa hafu godha. Si biraa hambisa. Diina kee si biraa hambisa. Waaqayyo diina kee du'aan si biraa hambisa. Waaqayyo diina kee nyaatamuun si biraa hambisa. Israa'elotaan kan ari'atan, Israa'eloota duuba kan kaatan, hamminaan kan kaatan galaanatu fudhatee sokke. Iyyaasuun garuu saba sana fuudhee ceesise. Sababni ce'uu saba Israa'el, darbuu saba Israa'el, Waaqayyo warra Israa'el bira waan goreef. Har'a Waaqayyo si bira gora. Dhaga'i. Suuta jedheen sitti himaa dhaga'i. Suuta jedheen sitti himaa dhaga'i. Waaqayyo har'a si bira gora. Si wajjin ta'a. Kanarraa kan kaase kan bara baay'ee milkoofne, kan bara baay'ee waggaa 8, waggaa 7, waggaa 6 foon keetti milkoofne, hafuura keetti milkoofne, Waaqayyo gooftaan milkaa'ina sii fidee dhufa. Waaqayyo gooftaan milkaa'ina jireenya kee keessatti raawwata. Waaqayyo gooftaan milkaa'ina jireenya kee keessatti godhee darba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa milkaa'inni kan dhufu Waaqa dhaga'uudhaani. Milkaa'inni kan dhufu Waaqayyo si wajjin ta'uudhaani. Milkaa'inni kan dhufu karaa Waaqayyoorra qajeelummaa qabaatanii qajeelummaadhaan jiraachuudhaani. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Mee sagalee gabaabaa jalqaba kanatti Waaqayyoon nuuf eebbisu. Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyo hidhaa hiika. Waaqayyo fuula keetii gaara jigsa. Waaqayyo fuula keetii Waaqayyo gooftaan isa si rakkise barootaaf guyyoota sitti lakkoofsise milkaa'inaan gara kee dhufa. Barri kun siif bara milkaa'inaati. Guyyaan kun siif hin amanta yoo ta'e guyyaa milkaa'inaati. Leeraa laabaadhaa laabaadhaa laabaandaa. Mooraa laabaa saakirraa laaboraa laabaa janamaan roolee veedii biikloorii beekaandaa. Provaladida baganda, riproldax ekloshefrana magando, revlori di beganda, yela dos santarra la di mokri vide begadia, wanta tiyalte, kaleessa wanta tiyalte, kaleessa wanta tittidadabde, kaleessa wanta tittidadabkite, milkaa'ina kan si jalaadhame, ani milkaa'ina tan sii fida jedha Waaqayyo. Hin milkoofta kana booddee jedha Waaqayyo. Sababni ati milkooftuuf immoo waan na dhageesseef. Waan natti bo'aa turteef, waan natti iyyachaa turteef, waan na gaafachaa turteef, ani gaaffii kee tokko lama jedhee gaaffii kee nan deebisa. Namoonni baay'een milkaa'ina argattu. Dhugaa Waaqayyooti, dhugaa Waaqa jiraataati. Sagalee kana duukaa Waaqayyo gooftaan milkaa'ina mana kee seensisa. Milkaa'ina mana keetii jalqaba. Milkaa'ina hojii kee irraa jalqaba. Milkaa'ina gaa'ila kee irraa jalqaba. Milkaa'ina Waaqayyo tajaajila kee irraa jalqaba. Raalaabaa santorro lolobodo lobodo lobodo nomogo lobodiyaas. Ivranda laba sandorra laba shebedebedia. Viraaduu viraalii seekandara laba gaadiyaas. Baay'een keessan hin milkoomne natti hafuurri Waaqayyo. Maallaqa lakkooftu garuu maallaqa harka keessan irra hin jiru. Namoota 18 Waaqayyo gooftaan natti hima. Maallaqa lakkooftu maallaqa gurguddaa argattu garuu baay'ee lakkooftuu harki keessan immoo duwwaadha. Natti hima Waaqayyo. Milkaa'ina waan isin dhoowwe keessaa tokko Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu keessan irraa kan kaase milkaa'inni gara keessan dhufuu dide. Ammaan booddee garuu Waaqayyo akkas jedha. Na dhageessu yoo ta'e, naaf abboomamtu yoo ta'e, sagalee koo raawwattu yoo ta'e, gaariin keessa keessanii madduu jalqaba yoo ta'e, milkaa'inaan jireenya keessan keessatti dhangalaase eenyumtu sinirraan fudhatu siniif deebi'a boojuun. Siniif deebi'a boojuun jedha Waaqayyo. Siniif deebi'a laaraa laabaasaan dorro loobodiin meegaadiyaas. Milkaa'ina manni kee jireenyi kee milkaa'ina kan dhabe, gaa'illi kee milkaa'ina kan dhabe, hojiin kee miindaan kee milkaa'ina kan dhabe. Hojjattee harka duwwaa kan hafte Waaqayyo gooftaan maccaa bara 2016 kanatti qabadhu. Waaqni Waaqarra jireenya kee si ilaaleera. Si ilaaleera. Annan laala ijoollee koo jedha Waaqayyo. Milkaa'ina ijoollee koo kan nyaate nan rukuta jedha Waaqayyo. Roobaa daagaatii bu'uura laba gaadiyaa. Milkaa'ina jireenya isaanii kan nyaate, milkaa'ina hafuura isaanii kan nyaate, milkaa'ina miindaa isaanii kan nyaate, milkaa'ina gaa'ila isaanii kan nyaate, milkaa'ina jireenya isaanii irraa kan fudhate Waaqayyo gooftaan maccaan nan rukutaa jedha Waaqayyo. Sirraa rukuta Waaqayyo. Boleettii koo sirraa rukuta Waaqayyo.
Sirraa gaggeessa Waaqayyo. Roobaadiina makanda. Aviloro lobo sandi veli libi gildoko tomo sandalarias evrodi prala maganda. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ጅሬኛ tokko isaanii keessatti haa raawwatu. Deevirdiik loodhii gadaanaas dukkanni maqaa Yesuusin hafuurri hamaan maqaa Yesuusin kan dhaame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo duukaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ilaatii jireenya isaaniirraa yaa Waaqayyo gooftaa rakkinaaf gadadoo rukuteera. Sagalee kana duukaa Waaqayyo jireenya isaanii keessatti milkaa'ina maqaa Yesuus Kiristoosin lakkaa'u jalqabeeran. Evloorii dhiibee kilaanaa lama gaadee milkaa'ina kaleessan lakkoofne, milkaa'ina kaleessan jiraanne, milkaa'ina kaleessan hordofne, milkaa'ina kaleessan arganne. Ebroobii dhiibii gildoo koosaan tireedhee jenee kilovaaniyaas. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ milkaa'inni jireenya isaanii argatu. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ hafuurri jawwee bufa haa muramu. Inni kaleessa isaanitti gamu, inni kaleessa dura isaanii dhaabbachaa ture, inni kaleessa jireenya isaanii saamaa hataa ture maqaa Yesuusin haa tufu. Eebba isaanii tufsiiseera. Dhiiga olicha nama Naazireetiin tufsiiseera. Dhiiga olicha nama Naazireetiin, dhiiga olicha nama Naazireetiin, dhiiga